bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenya attamooltan guyyaan har'aa fulbaana 15 bara 2021 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 5 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Pireezidaantiin Somaaliyaa koomishina ajjeechaa dubartii hojii basaasaa irratti bobbaate qoratu hundeessan oduudhaa booda gabaasa qabna. Tokkummaan mootummootaa guyyaa Dimookiraasiif nagaa kanarraa yaadatamee oole ilaalchisuun ibsa kennee jira gara boodaatti dirree Dimookiraasii keessatti itti deebina. Hogbarruu Oromoof rakkoo isa mudate ilaalchisuun ogeessa dubbisneerra qophii addaa qabannee dhiyaanne qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessaadha kan ittiin jedhuu fi humna ittisa kan Tigraay jechuun qaamnuuf waamu aanaalee godina Walloo Kibbaa yeroo seenee turetti qonnaan bulaan achi turan deeggarsa tattamaan kennamuu fi baannaan rakkoo dhala namaa hamaan kan isaan mudachuu malu ta'uu ibsanii jiru. Godina Walloo Kibbaa aanaalee Tawladaaree, Ambaasal, Warra Baabboo fi Dalaantaas humni kun seenuuf yaaluusaa hoogganni godinaa ka dubbatan yoo ta'u yaaliin kun fashalee duubatti deebi'eera jechuun hoogganoonni siyaasaa dubbatan ammayyuu yaaddoo qabna jechuun qaamoleen hawaasaa dubbatan hin dhibne. Godinuma kana aanaa Warra Baabboo naannoo Xifxarat jedhamu kan jiraatan qonnaan bulaan Yimaam Ahmed jedhaman beeladaalee dabalatee qabeenya waggoota keessatti horatan guyyaa 3 kan hin caalle keessatti miidhaan irra ga'uu dubbatan. Kan guyyaa 3f naannoo isaanii to'atee ture Hiwaat midhaan nyaataa hojiin ala waan taasiseef jecha oomishtummaarraa gara bitatanii nyaachuutti ceenee jedhan. Aanaa Warra Baabboo ganda 018f bulchaa ka ta'an Seyd Mahammad ragaa mirkanii qaba jedhaniin beeladaaleen dhibbootaan lakkaa'aman dhabanii jiru. Kan facaafanne tuunafin akka manca'uu ta'e ka jedhan qonnaan bultoonni beeladaalee fi midhaan nyaataa irratti miidhaa dhaqqabeen rakkoo hamaaf waan saaxilamneef jecha mootummaaf qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu deeggarsa tattamaa nuuf gumaachan jechuun gaafatan. Dubbiimaan Hiwaat obbo Geetaachoo Raddaa dhiittaa mirga namoomaa fi gocha saamiinsaa waliin wal qabate himata irratti dhiyaatu irra deddeebi'uun soba jechuun isaanii ni yaadatama. Humnootiin keenya lammiiwwan nagaa irratti hin qiyyaafatan jedhan. Bulchaan godina Walloo Kibbaa obbo Seyd Mahammad raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin godina sana loo'ee seenuuf kan yaale raayyaan Hiwaat waliin yeroo baatii tokko caaluuf wal waraanuu isaanii dubbatan. Yeroo kana keessatti uummata irratti miidhaa bifa adda addaa geessisee jedhu. Walloo Kibbaa fi naannoo isaatti beelli seeneeraa inni jedhu sirrii akka hin taane dubbataniiru. Bulchaan godina Walloo Kaabaa Diyaaqoon Tasfaahuun Baabil sababaa wal waraansa uumameen namoonni 200,070 caalan godaanuun Haayiq Daseef Kombolcha keessa buufachuu isaanii ibsan. Godinaalee Walloo Kaabaa kan Hiwaat to'atu keessa haalli uummataa jiru kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Naannoo Mahal Ambaa jedhamurraa godaananii magaalaa Wurgeessaa daandiirra kanneen faca'anii jiran qaamni mootummaa naannoo sana gadhiisee waan ba'eef deeggarsa dhabnee rakkoo hamaa keessa jirraa jedhu. Godina Waag Hamraa naannoo gaarreen keessattis rakkoo nyaataa yaaddessaa ta'eef saaxilamaa jirra jechuun yaaddoo isaanii ibsaa jiran. Dubbiimaan Hiwaat Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii ofii irratti dhaamsa waa gochuun dandeenyu garuu haa beekamu jechuun naannoo Amaaraa kan humnootii isaaniin to'atamu keessa namoonni jiraatan hedduun balaa beelaaf ka saaxilaman ta'uu amanan. Kun kan ta'es mootummaan Finfinnee jiru beela meeshaa ofii godhachuuf karoora bala'amaa qopheeffateen jechuun tiwutariirra kaa'an. Bulchiisonni godina Walloo Kaabaaf Kibbaa akka jedhanitti godinaalee wal waraansaa keessa socho'uu kan danda'an dhaabbattoonni gargaarsaa kan addunyaa rakkoo naannoo Walloo jiru hatattamaan furuu akka hin dandeenye qeeqanii ammas taanaan dhala namaaf gargaarsa tattamaa akka godhan gaafannaa jedhaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniin naannoo humni isaanii to'atee jirutti qaamni hawaasaa deeggarsa barbaadu akka argatuuf dhaabbattoota gargaarsaa kan addunyaa waliin mijeessanii hojjechuu qophii ta'uu isaanii ibsaniiru jechuudhaan Masfinaa Raagee gabaasee jira. Komishinarri Komishina Mirga Dhala Namaa Itiyoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalee badhaasa Afrikaa ka Jarmaniin bara 2021f qopheessite injifatanii jiru.
Dr. Daani'el sagalee guutuun kan filataman yoo ta'u Itiyoophiyaa keessatti kabajamuu mirga dhala namaaf yeroo dheeraaf qabsaa'aa turan jechuudhaan badhaasa sadarkaa olaanaa Jarmaniin qopheessite ta'uu dhaabbati German Africa Foundation jedhamu beeksisee jira. Kana malees jedha dhaabbatichi Dr. Daani'el koomishinichi mirga dhala namaa ka biyyattii haala guddaan fooyyessuun walabummaan akka hojjetus taasisan jedhee jira. Waggootii darban 10 keessatti ijaarsa laga Abbayyaaf lammiiwwan Itiyoophiyaa biyya alaa jiraatan irra $1 biliyoona 1 miliyoona 200 fi miliyoona 60 galii ta'u manni marii waltaasiftuu ijaarsa hidha laga Abbayyaa maqaa dha'uun tajaajilli oduu Itiyoophiyaa gabaasee jira. Ijaarsi hidha kanaa ega jalqabamee waggaa 10 lakkoofsisuu isaa ibsuun biyya keessaa fi alaa hanga hagayya bara 2013 qarshiin biliyoona 15 fi miliyoona 900 fi miliyoona 31 walitti qabamuu ibseera. Tarbaayiniin hidha kanaa 2 baatilee dhiyeenya kanaa keessa humna elektirikaa maddisiisuu ka jalqaban ta'us gabaaseera.